قرآن ربيتي آسانا ساجالو كران بيتي كران كراجالو نمجا قلبيتي انقفا كيسيلالو نمني كان بري قردي مولالو وان خلق مبكا يو قرآن لالو خليفة أرضي تيس دنيا لالو كان جد إلهي لكن قلق مالو كان ربي أجالو الراب ريبتو لا نسري لأنه من كيسي أنا قندالتوني هدون كيسا بانيف كيسا جراتن أنا قندالا جرا جرتو جولوماتو سجالة دي مالا يادر درما جيجا مسكين والله أرمو سلا دجاغو دون تاتي دجاغو دا أما اللي ورا قندالات يعني إن شاء الله harri baaftaniitu deemaa jirtan nuun jedhe ijoollee midhaan bilchaate inuma murama inaf harri taane malee ammallee inuma jirra hamma jirrutti wama jenne inuma jedhanna isiniin jechuudhaaf hin jedha. Egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa keenyaati. Yeroo keessummaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo keessummoota gurguddoo tokko stuudiyoo keenyatti affeeranii jirra. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa ammoo fageenya imala dheeraa irraa dhufanii inshallah hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin tura affeerraa keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagahaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Baga waamicha keenya kabajanii imala dheeraa kana imaltanii stuudiyoo keenyatti argamtanii maqaa keenyaa fi maqaa hordoftoota keenya sagantaa Simbootiin galatooma ulfaadhaa isiniin jenna inshallah maqaa keessanii wal barannee eessarraa akka dhuftanii gahee hojii keessanii wal barannee achi booda inshallah sagantaa gaafiif deebii kenna immoo kan itti fufnu ta'a isinirraa eegala. Maashaallah nutillee meediyaa kana carraa kana argannee isinis waamicha nuu gootanii rabbiinis nuu laaffisee dhufnee iddoo kanatti wal arguudhaa fi galatooma rabbi sinaa galateeffatu jechuu barbaanna meediyaa kanaanii. Ani maqaan kiyyaa Sheek Huseen Kadir Galataan jedhama. Kan irraa dhufe godina Wallaggaa Lixaati. Gaheen hojii kootii itti gaafatama mana marii dhimmoota islaamummaa godina Wallagga Lixaa irraati jechuudha. Maashaallah. Isin ayyee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ani illee maashaallah bifa kanaan iddoo kanatti nu affeertanii iddoo kanatti argamuu keenyaa fi baay'ee galatoomaa isiniin jecha ani maqaan kan koo Sheekh Abdul Jaliil Adam naan jedhu itti aanaa dura bu'aadha kan mana maree jecha kan Wallagga Lixaa taanaadhuma isaanii jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomaa kan bakka jirrutti nu argitanii ol nu baastanii shukran lakum isin jedha. Ayyee maashaallah har'agaa daawwattoota keenya ustaazota keenya godina Wallagga Lixaa irraa dhufan magaalaa Gimbii irraa inshallah isaan waliin turtii taasifnaa ustaazota Wallagga achuma keessaan ammoo hawaasa Wallaggaatis maal akka fakkaatu musliimni Wallaggaa maal akka fakkaatu amma dura sagantaa hedduu biratti miira addaa wahii uume wahii yeroo dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irra deemaa ture sagantaa guddaa wahii gootanii turtanii Wallagga keessatti waan sanillee kan kaafnu ta'a inshallah mee jalqaba irratti musliimoonni Wallaggaa humni isaanii tokkummaan isaanii da'waa Wallagga keessatti maal fakkaata musliimni Wallaggaa musliima akkamiiti waan jedhu isinirraa dhaga'uu fedha. Maashaallah godina Wallaggaa Lixaa jechuun akkuma waliigalaatti immoo godina kilaastera Lixaa yookaan immoo Wallaggaawwan arfan irraa yoo ka haasofnu taane Wallaggaan duraan tokkuma turte. Naqamtee jalatti hoogganamti kiflaa garii Naqamtee jedhamteetu hanga Asoosaatti godina tokko kana jalatti akkuma jirutti kutaa tokkoon bulaa turte gizee dargii jechuudha. Yeroo mootummaa Yaadigiin immoo godinni kun bakka afuritti qoodamtee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Shaambuu jechuudha. Wallagga Lixaa, Qellee Wallaggaa. Wallagga Bahaa bakka lamatti addaan qoodame. Wallagga Lixaa immoo bakka lamatti addaan qoodame jechuudha. Wallagga Bahaa kan jedhamuu fi Horroo Guduruu yookaan Shaambuu bakka lamatti addaan qoodame. Wallagga Lixaa immoo duraan Wallagga Lixaa jedhamee guutuu Wallagga Lixaadhaa
gimbii jalatti hoogganama ture jechuudha. Egarraa immoo bakka lamatti addaan qoodamee qellee Wallaggaa Dambilolloo fi Wallagga Lixaa jedhamee bakka lamatti addaan qoodame jechuudha. Egaa nuti Wallagga Lixaa irraa yoo dhufne yoo haasofne Wallagga Lixaa kuni Wallaggaa Arfan irraa lafa bal'aa dachee bal'aa kan qabduu fi hawaasa bal'aa kan qabdu akkuma qorannoo mootummaatti Wallaggaa Arfan irraa Wallaggaa baay'ee lafa bal'aa fi hawaasa bal'aa qabdu. Baay'ina uummataatiin. Baay'ina uummataatiinis bal'ina lafaatiinis jechuudha. Wallagga Lixaa kuni aanaa 20 fi magaalaa bulchiisa magaalaa 2 of jalaa qabdi. Kana keessayyuu Musliima yoo fudhannee ilaallee magaalaa hunda keessa masjidatu jira, Muslimatu jira jechuudha. Muslimii hedduminaan jira. Meediyaa irrattis bartee kanaan dura odeeffamaa tureeni akka waan Wallagga keessa Muslimiin jirretti haasa'amaa ture. Inumaayyuu Muslimii Wallaggaa jiru tokkoffaa hawaasa Muslimaa aqiidaa bareedaa qabuu fi tokkummaa qabuu fi yaada tokkoof kallattii tokkorra waliin deemu jechuudha. Keessumaa godina Wallagga Lixaa keessatti yaadi garaagaraa waan firaqa yookaan jamaan Muslimaa addaan wal qoode maal kan keessa hin jiraan hawaasi Muslimaa tokko ta'ee sagalee tokko yaada tokkoon kan deemu ta'uu isaati. Godina Wallagga Lixaa keessatti hawaasi Muslimaa jiru hawaasa diinii isaa hubate hawaasa islaamummaatti jabaa qabatamaadhumaan hawaasa islaamummaadhaan salaataan ibaadaadhaan halaqaa ilmii qabatee markaza tahfiizaa qabatee salaatis ibaadaanis aqiidaanis waa hundaan iyyuu ummata jajjabaatu jira jechuudha godina Wallagga Lixaa keessa. Akkuma kana godinaalee Wallaggaa qellee Wallaggaas yoo ilaalle akkuma kana masaajidallee baay'eetu jira. Fakkeenya Wallagga Lixaa qofa keessa masjida 745 oltu keessatti argama jechuudha. Hundi kun masjida Wallagga Lixaa qofa keessa jechuudha. Masjida mana bal'atu jechuun sanarraa Muslimii baay'inni isaa hagam kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kana warroonni amma dura Wallagga keessa Muslimii jiraayyuu jedhanii gaaffii gaafataa turanii sagantaa dheengaddaa qofarratti baay'inni Muslimaa ganda tokko keessa qofa jiraatu iddoo sagantaa san qofarratti argamee hangas yoo ta'e godina Wallaggaa keessa Muslimni jiraatu immoo hangam takka waan jedhu namni hedduun tilmaamee Wallagga keessa Muslimni hawaasni Muslimaa bal'aan akka jiru achirratti mirkaneeffatee sagantaan dheengaddaa akka malee dhiibbaa uume. Maashaallah warroonni sagantaa san qindeessanis warroonni sagantaa san godhanis hedduu galatooma hedduu ulfaadha isin jechuu barbaanna. Wallagga keessa fakkeenyaa fi sagantaan isin dheengadda gootan suni sagantaa markazaati. Markazoonni akkasii sunniin hedduutu jira. Sagantaan halqaa ilmii itti barsiisan iddoowwan ilmii itti baratan maal fakkaata? Bismillah. Baay'ee namatti tola. Akkuma isaan Ustaaz Sheekh Hussein dubbatanii jechuudha biyyi keenya biyya bal'aadha. Laakiin akkuma isaatti alhamdulillah baay'ee galatoomaa isiniin jecha kan biyya keessaa kun sossodaachaadha. Sodaatoo yoo jennes hin ta'u inshallah jalqaba waan ta'eef kanaaf warra gamaarraa muuxannoo fudhatanii jedha isaaniini. Kan keenya halaqaan ilmiillee hedduun akka jiru isaanumarraa yoo ibsame gaariidha. Halaqaa ilmii naannoo 26 ol godinuma Wallaggaa Lixaa bichaa keessa kan jiru jechuudha. Sichis kan qubsiifamuu fi qopheeffamaa jiru baay'eetu jira. Akkasuma maraakilni taafiizaa kan ofii uummatuma irratti uummatumti baasii ofii baasee mana ijaaree sakana qopheessee nyaachisee waggaa lamaan eebbisiisusi magaalaa Magimbii keessa amma marsaa 7ffaa jechuudha waggaa 14 qopheessee rabbeedha inshallah asirrattis isin dhufuun keessa waan hin oolleedha. Wanti adda godhu biyya biraarraa aanaa godinni keenya kun yookiin Wallagga kuni keessaayyuu Wallagga Lixaa kun yoo ilaaltanii masjiidallee ofumaaf ijaara. Khayriin keessa deemee sodaata waan ta'eef keessa deemee waa godhullee hin jiru. Warra khayrii ofirraa qabullee gad dabarsuu fi lubbuu nama sanaa miidhamaa rakkoo turra gahaa waan jedhuu fi gad hin buusanii. Masjiidni achi keessa jiru amma masjiida bal'inni isaa
digdamii sadii soddoma kan ta'e fooqiidhaan kan ijaaran ummatichum Oromoo hawaasni ijaara kan illee ammallee ijaaraa jiru baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf ummatichi ummata ofuma irratti hirkatu ofuma isaatii sangaasaa dhaltiisaa jabbiisaa re'eesaa birriisaa baasee diinii bira dhaabbatu ulamaa illee jabeessu. Egaa hanqinni jiru xarafarratti argamuu isaati. Ammas warri duraallee egaa waan jedhan qabu waan asirratti jechuu baadde lixa biiftuu irraa waan qaba jedha. Kanaaf isinis lixa biiftuu kanarraa rijaala jajjabaatu jira nama wajjin hojjennutu jira nullee nama nu jabeessutu jira jettanii too xiyyeeffannoo gootaniin isiniin jedha. Inshallah sagantaan dheengadda aanaa qondaalaa irratti godhame maal sababeeffachuudhaan saganticha? Maashaallah sagantaan aanaa qondaalaa irratti dheengadda yeroo darbe geggeeffame sagantaa sana majlisaa hawaasa qindeessuudhaan sadarkaa aanaatiin sadarkaa godinaatiin wal ta'uudhaan dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa itti laannee sababi isaadhaa markaza tahfiizaa yeroo jalqabaatiif aanaa qondaalaa jechuun egaa dura aanaa sana yoo ibse gaarii ta'a. Aanaa muslimii persentii 90 ol muslima duwwaati. Masjida qofa masjida 225 aanaa sana keessatti argama. Masjidi qofti masjida jumaa jechuudha jamii kan hin ta'ini. Hawaasa isaa guddeessaan hawaasa muslimaati akkuma agartanii sanarra darbeeyyuu immoo hawaasa halaqaan ilmi keessa guute sheekan gurguddaan keessa guutanii jiranii hawaasa masjida gurguddaa of keessaa qabu halaqaa ilmi of keessaa qabu masjida amman isinii kaasee jedhu kana keessatti masjida gad dhaabatee jiru keessaa halaqaa quraanaa kan quraanni itti qaraamutu jira halaqaa ilmiin itti qaraamutu jira diiniin biyya sana keessatti babal'atee jira. Haa ta'u hifzii quraanaatiin xiqqoo booddeetti hafee jira jechuudha. Hifzii quraanaa sababa booddeetti hafeef maraakizii jiruu fi fedhiin jiru waan wal hin simnee fi markaza tahfiizaa daballee ijaaruu qabna waan jedhamuun magaalaa sana keessatti magaalaa aanaa qondaalaa magaalaa gabaa dafinoo jedhamtu irratti waggaa 2 dura wixinee kana yaada isaa finnee teenyee mari'annee hawaasa sanas mariisifnee markaza ofuma isaatii hawaasi mana ijaaree kan barataan keessa bulu firaashii ofii isaatii itti bitee ofuma isaatii qopheessee barataa malammallee barsiisaa finnee keenyee waggaa 2 ijoollee kana eega barsiisnee booddee markazi kun guyyaa eebba isaatii waggaa 2 eega xumuree booddee korniyaa lamanii dhalaa dhiiraa ijoollee haffasiisuuf akkuma fudhannetti rabbi nu gargaaree waggaa 2 eega haffasiifnee booddee eebba sanaaf muhaadaraan dheengaddaa kan hawaasii meediyaa hundayyuu uwwisee namni bakka hunda taa'ee ilaale sun akka itti qophaa'u ka ta'e sababa markazi sun markaz Ansaaruddin jedhama. Masjida Anwar kan jedhamu jalatti markaza tahfiizaati. Markaza tahfiizaati jechuudha. Markaza sana keessa halqaan ilmii ni jira, halaawiin quraanaa ni jira, markazi tahfiizaas ni jira jechuudha. Barattoota meeqa eebbisiisan sagantaa sana irratti barattoonni haffazanii quraana eebbisiifaman ijoollee 70. Ijoollee 70. Kanaafi markazii sababa kanaati muhaadaraan guddaan sun kan qophaa'e kaayyoon muhaadaraa sanaa ergama gurguddaa 3 irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa ijoollee sana eebbisuudha. Lammaffaan fufinsa markaza kanaatiif bal'ina hawaasaatii fi fedhii hawaasaatii fi namoota quraana haffazaa jiruu fi markazii sun waa waliin simneef markazan akkamitti guddisuu dandeenya waan jedhamuuni muhaadaraan guddaa waamamee galii walitti qabamee markazii guddaan akka ijaaramuudha. Inni sadaffaan immoo hawaasa kana akkuma yaadametti mul'isuu waan jedhamu karoorfannee waan sadan sanatti alhamdulillah itti milkoofnee jirra jechuudha. Waa tokko akka itti milkooytanii anillee ragaa isinii ba'uu hin danda'a hawaasa mul'isuu hawaasan hamilee itti godhuu fi hawaasa mul'isuu irratti akka itti milkooytan as taa'ee ragaa isinii ba'anis. Sababbiin isaas anis miidiyaa irratti argee sagantaa sana. Musliimoota Wallaggaa ammoo hanga tokko ani hin beeka waan ta'eef warroonni hin beekne ammoo muslimni Wallaggaa akka baay'ee ta'e akka jabaa ta'e argee jira. Gama sanii itti milkooytanii jirtan. Sagantaa galii sassaabuu markaza damee ijaaruu ta'e yookaan immoo markaza san guddisuudhaa fi galii sassaabuudhaa fi gama saniin hoo milkooytanii jirtanii? Alhamdulillah milkoofnee jirra. Milkoofnee jirra.
asuma namoonni kan dhufanis ta'e kan hin dhufinis ta'e markazi kun akka inni guddatuu fi akka inni ijoollee hedduu oomishuu fi xiyyeeffannaa guddaa argatee galii irrattis baay'ee hojjenneerra itti milkoofneerra kanarras ni milkoofnee yaadna. Dhugaa dubbachuudhaaf Wallagga musliima jabaa qabdi. Biyyi ahlal khayrii takka malee madarsaa ijaarrattee masjiidota amma isin jettan 700 wayii kana ahlal khayrii malee uummanummaan hawaasnummaan ganda sanii hawaasnummaan biyya sanii markaza ijaaree masjiida ijaaree ilmaan barsiisee jechuun kuni jabina hawaasa sanii agarsiisa. Jabina hawaasa sanii agarsiisa. Bakka hedduutti ahlal khayrii ijaaraa nama ala jiru ijaaraa miidiyaa irratti gargaarsa guranii ijaaranii godina Wallaggaa keessa masjiida ijaaramu kan miidiyaa irratti mallaqa guranii fi nagar hawaasuma sanatti achumatti ijaara jechuudha. Kun immoo jajjabina hawaasa sanii tokkummaa hawaasa sanii humna hawaasa sanii agarsiisa. Waan hedduu namatti tolu takka waan hedduu nama boonsisu takka durii namni wal quba qaba jechuun yeroo sooshaal miidiyaa dura wal quba qaban fakkaata. Amma sooshaal miidiyaan silaa Baalee ka Baalee hin jiru Baalee hin taa'ee Wallaggaan sirriitti quba qabaachuu qaba ture. Sababa bilbila isaarra jira waan ta'eef wanni hunduu information garuu hawaasni daran amma wajjin fagaatiin fakkaata. Durii Baalee hin taa'ee Wallaggaatti xalayaa walii erganii Haaji Adam Saaddootii fi gootonni Baaleetii fi gootonni Wallaggaa bosona keessaanii akkasii xalayaa walii barreessaa turan. Jechuun wal quba qaban. Baay'inni uummataa jabina uummataa ka achi jiru san fageenya Baaleetii fi Wallaggaa jechuun kiiloomeetira guddaadha. Garuu ka ammaa caala yeroo san wal quba qaban. Wanni kun maaliif ta'e isiniif fakkaata? Silaa mijinni amma jira. Haalli mijataan amma silaa wal quba qabaachuudhaaf. Garuu yeroo san caala wal quba qaba namni. Maaliif isiniif fakkaata? Maashaallah yaadi kun yeroo sana qofa miti yerooma duraan hawaasi keenya beekumsaan illee bal'atiin teknooloojiin illee hin guddatin keessatti dhuguma quba wal qabaa jaalala addaa waliif qabaa simannaa addaa baay'ee wal hawwaa isa dhiyoo asuma dhiyoo kana umrii keenya kan yeroo dhimma ahbaashii wal qabatu fitnaan uummata musliimaarra biyyattii keessatti ga'e keessatti hariiroo hawaasaa daran sadarkaa biyyattiitti Harargee, Baalee, Arsii, Jimmaa, Wallaggaa akka malee quba wal qaba ture. Hariiroon gidduu jiru hariiroo cimaa fi namatti kan toluu fi akka gaarii ture jechuudha. Haa ta'u egaa xiqqoo jijjiirami kun dhufee jijjiirama kana keessatti namni kasilaa cimuu qabu ture xiqqoo laafaa dhufee waa'ee walii dhiisee ofitti deddeebi'aa dhufee rakkoon nageenyaa tokko tokko argamuunis namni sodaatti galee dhimma diinii keessattis hawaasi jaalala qabaatu malee fedhii haa qabaatu malee ofirra darbee waliif yaaduun hawaasa keessatti gadi bu'aa dhufe. Rakkoon sunuma yoo fudhannee ilaallee dhukkubuma ummata duraanii keessaa isinitti dhufa jedhanii nabiin dubbatan sallallahu alaihi wasallam namni gaafa ofittummaa baay'ise gara ofitti deebi'uu walirraanfachuu gara biraan immoo dhimma diin irratti xiyyeeffannaa irraa gara dhimma duniyaatti baay'ee wal dorgommii keessa seenuudhaan namoonni kaleessa diinii qofa irratti hojjetan amma duniyaan jijjiiramuu qaba jedhanii waan biraa keessa seenuu inni kaanii dhimma diinii dhiisee dhimma siyaasaa dhimma biyyaa keessatti hiree yeroo fudhatutti walirraa fagaataa dhufe wal jibbaarraa kan hin kaane wal balaaleffachuurraa kan hin kaane dhimma dhuunfaatti deebi'uu fi duniyaa irratti xiyyeeffannaa kenne dhimmi diinii immoo kan kaleessa sadarkaa guddaa onnee isaa keessatti qabu. Onnee isaa keessaa gadi bu'aa dhufe namni gaafa diinii irratti wal dorgomuu duniyaa irratti wal dorgomuu jalqabe diinii irratti immoo hanqina agarsiisa kufaatii agarsiisa jechuudha. Sanarraa kan ka'e hawaasii xiqqoo gadi bu'eera jenna. Haa ta'u garuu hagas maras hin taane namni keessoon quma wal qabaa keessoon walitti hin dhufa. Garuu akka duraa sanarraa baay'ee gadi bu'ee yeroo silaa sooshaal miidiyaan biyyattii keessatti babal'atee namni bakka taa'u taa'ee quba wal qabu bakka taa'u taa'ee wal deeggaru bakka taa'u taa'ee wal bira dhaabbatu keessatti sadarkaa barbaadamurra hawaasi musliimaa hin jiru bakka hundaayyuu naannoo shuuxii waan jedhamu tokkotu uummata kana keessatti faca'ee jira fakkaata. Kanaaf hawaasi keenya kana ofitti deebi'ee yoo waliin kan jedhutti yoo deebi'ee kan isaas keessatti ni guddata obbolaa isaas hin guddisa diinis hin guddisa. Rakkoo kana keessaa hundumti keenya bahuu qabna jedheen asuma ergaa dabarsuu barbaada. Maashaallah. Jabina musliimoota Wallaggaa fi tokkummaa isaanii irraa waan hedduu dubbanne akka hanqinaatitti hoo
wantoonni silaa sirraahuu qaban wantoonni namni quba qabaachuu qabu wantoonni namni ofirratti quba qabaachuu qabu hawaasni musliimaa godina sanii godina Wallaggaa hundaatu na caala isin hin beeytanii wanti hawaasni musliimaa quba qabaachuu qabu jettanii isin yaaddan maalidha? Maashaallah hanqinni jiru hedduudha. Tokko akkuma obboleessi koo sila kaasanii godinni Wallagga lixaadhaa teessoo magaalaa guddittii irraa fageenya qabaachuun iseedha. Miidhaa guddaa ta'e argameera. Lammaffaa rakkoo nageenyaa kaleessa haasa'amaa ture gurra namaa keessatti iddoo guddaa qabatee waan jiruuf namni yoo gara Wallaggaa kana rakkina guddaatu jira jedhee waan baqatuuf kallattii hundaanuu diinagdeenis ilaalchisee hawaasummaan ilaalchisee diiniin ilaalchisee hawaasni sun qabummaan itti dhaga'amee hamileen isaa gadi bu'eera jechuudha. Kanaaf rakkoon naannoo sana jiru tokko fakkeenyaaf hawaasni musliimaa diinii islaamaa gaafa jennu diiniin islaamaa diinagdee wajjin socho'a. Diinagdeen lafee dugdaati diinii islaamaatiif jechuudha. Hawaasni musliimaa kan inni masjida ijaaruu danda'u, kan inni maraakiza bal'isuu danda'u, kan inni halaqaa ilmii bal'isuu danda'u yoo diinagdee qabaateedha jechuudha. Diinagdee kana keessatti shari'aan islaamaadhaa karaa halaalaatiin akka nagannu karaa halaalaatiin akka hojjetannu nu ajaja jechuudha. Fakkeenyaaf baankiin biyyattii keessatti babal'atee jira jechuudha. Duraan baankiin islaamaa hin turre akkuma beekamu qaamni biraa liqii akka barbaadetti argata. Amantiin isaa waan isa daangesiniif. Hawaasni musliimaa immoo amantiin isaa waan isa daangessuuf ribaa waan jedhamu irraa waan baqatuu fi kallattii diinagdeetiin hawaasi keenya baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Keessumaa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee harka bal'ifatee nagaduu dadhabuudhaan yeroo sa'aatii guyyaa keessatti hamminni nagadullee hanga gabaabaa guyyaa qofa waan ta'eef halkan deemuun sodaa waan adda addaa waan jiruuf hawaasi keenya dargaggoon keenya diinagdee keessaa bahee jira jechuudha. Kun immoo nigdii dhimma baankii wajjin wal qabatu keessatti baankiin islaamaadha. Hamma ammaatti godina Wallagga lixaa keessa baankii islaamaa tokko illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka Naqamtee reefuu hijiraan baankiin damee isaa tokko achitti banee jira. Gimbiitti illee banuuf sochiirra jiru. Haa ta'u garuu sochiin kun gahaa miti. Baankileen islaamaadhaa naannoo sanatti hawaasa islaamaa qaqqabuu keessatti hanqina guddaatu jira. Maaliif jennaan yoo rakkoo nageenyaa ta'e baankii hundi ni jiru. Kan mootummaa ni jira. Kan miti mootummaa ni jira. Kanaaf baankileen islaamaa naannoo sana hawaasa islaamaa achi keessa jiran kan hojii irratti dalagaadhaaf fedhii qaban harki isaanii immoo sababa maallaqaatiin gudunfamee hojii malee ta'aa jiran kanaaf osoo naannoo sanatti damee banatanii rakkoo musliimaa qaqqabuu qabu jennee yaannaa jechuudha. Gara biraatiin rakkoon godina Wallagga lixaa keessa jiru akkuma amma jenne maraakiza jiru, halaqaa ilmii jiru, juhudii yookaan immoo dadhabbii hawaasa naannoo sanaa malee deeggarsi bakka biraatiin jiru. Fakkeenyaaf dhimma kitaabaa irratti yookaan haasofne ulamaan halaqaa qaraa'isu kitaabii yeroo ammaa akka malee qaala'ee jira. Sheekoliin ni jiran, darasaan ni jira. Uummanni keenya masjida ijaaraa asiin shee qubsiifataa kitaaba barbaachisu bitee maktaba kaa'uun immoo itti ulfaata humna isaatii ol jechuudha. Fakkeenyaaf amma hanqina guddaa keessa laabireeliin tokko hin jiru godina Wallagga lixaa keessa jechuudha. Laabireelii ulamaan irraa kitaaba adda addaa baasee dubbisee uummataaf illee seera shari'aa ibsu akka dhuunfaattis wanta irraa qaraa'isu hin qabu jechuudha. Halaqaa amma sila kaasan halaqaa 26 ol halaqaa gurguddaa inni jennu kan sa'aatii 24 guyyaa guutuu taa'ee sheekni qaraa'isaa jiru. Kitaabolee tokkollee hin qaban baay'ee rakkanna jechuudha galatti kana. Nullee akka majlisaatti yeroo isaan xalaa nutti fidan, iyyata nutti fidan baay'ee rakkanna maaliif jennaan deebii sana kennuu hin dandeenyu. Tafsiira barbaachisoo yeroo ammaa addunyaan bal'atteetti kitaaba garaagaraa yeroo argachuun hin cima jechuudha. Maallaqisa kuma kana duukaa guddateera jechuudha. Kanaaf hawaasi keenya masjida naannoo hawaasi musliimaa heddumminaan bal'atee yeroo jiraate ijaarratutti naannoo akka carraa ta'e hawaasi muraasa ta'etti immoo masjida ijaaruun baay'ee hin rakkataa, sheeka kee'achuu hin rakkataa, halaqaa ilmii gadhaabuu hin rakkataa. Kanaafi waan baay'ee hanqinni gara godina Wallaggaa keessa jiru arfansaa keessatti rakkina wal fakkaataadha. Kanaaf hawaasi keenya rabbiin waan akkasii irratti dandeettii isaanii kenne namoonni kitaaba irratti hojjechuu yoo jiraatan, namoonni sheekotii irratti hojjetan yoo jiraatan, namoonni dhimma markaza tahfiizaa irratti hojjetan yoo jiraatan dhimma kana karaa miidiyaa keessanii ergaa dabarfannaa akka waan kana irratti xiyyeeffannaa nuu kennan jechuu asumaan jazaakumullahu khairan. Maashaallah ergaan keessanii hawaasa bira qaqqabee jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi dhimma isin amma kaaftanii turtan anis hanga tokko Wallagga Naqamtee dhaqeen ture. Amma dura baankii Islaamaa tokko gaafadheen dhabe.
waa dubbachuudhaaf anis waan dhuunfaa kiyyatti beeku jechuudha. Baankiin Islaamaa tokko Wallagga keessa hin jiru amma Naqamteetti banamee biraanchiin tokko kan isin jettan kana. Biraanchiin tokko Wallaggaa hundaaf gahaa miti. Baankiin Islaamaa Wallagga keessa maaliif hin jirre sababa maaliif musliimatu Wallagga hin jirre moo sababa maaliitiif ulamaa'onni achi kitaaba barbaadu, markazoonni kitaaba barbaadu, qura'aana barbaadu kunniin hundi isaanii hawaasni kophaa dhiibuun ni ulfaata. Gama majlisaatiin dhiibuun ni ulfaata. Ahlal khayriin ammoo gama miidiyaati kanaanii kan argamu. Kanaafuu warroonni waan kanneen gargaaruuf feetan inshaallah hulaan isaanii banaadha isaan qunnamuu hin dandeettu jechuu barbaada. Wallagga ammoo aadaa garaagaraa qabdi, aadaa nyaataa qabdi, aadaa uffannaa qabdi, aadaa dubbii qabdi. Namni Wallagga ammoo hundi isaa mammagaala. Halluun isaanii hundi isaanii wal fakkaatan mammagaalummaa jechuun akkuma keessan kana jechuudha. Hawaasatu makaan qabu jechuu agarsiisaa kun. Makaan qabu jechuu agarsiisaa kun. Jechuun egaa amma naannoon tokko qilleensi isaallee waan achi jiru murteessaadha miti. Hawaasi guddeessan bakka biraatitti amma asuma namni gurraachi jira, asuma namni diimaan jira, asuma namni magaalli jiru jidduma kana. Wallagga ammoo parsantii 99 magaala. Wal fakkaata. Buna fakkaata. Sababa buna dhuguuf laata Wallaggaan biyya bunaati. Buna kana heddummeessan isaa. Buna dhugaa. Kanumaaf fakkaata malee yeroo baay'ee waan adda illee jiru. Maashaallah hedduu bareedaadha. Sagantaan jechuun gaafiif deebiin ammaa gammaa goone hawaasa Wallaggaa waan sila hawaasni Wallaggaa gama miidiyaatiin dabarfachuu fedhu waan musliimoonni Wallaggaa dubbachuu fedhu hunda sagantaa tokko irratti dubbatanii fixan hin beeka. Hawaasa keenya musliima bakka hundattiyyuu kan nu dhaggeeffataa jirtan hundiyyuu tokkoffaa Wallaggaan biyya jaalalaati, biyya kabajaati, hawaasa hundallee ni jaallata, hawaasa hundallee ni kabaja. Waan gurratti dhagaanii wanni ijaan argan garaagara waan ta'eef hawaasa jaalalaaf kabajaa fi nama hundaaf iyyuu qabu akka ta'e akka hubatanii waan adda addaa xiroo tokko tokko Wallagga ofittummaa qaba waan akkasii wanti jedhamu tokko tokko darbee ni dhaga'ama. Sun waan dhugaa akka hin taane hawaasii hubatee jechuudha. Gara keenya akka dhufu akka nu ziyaaran nutullee isin simannaa kottaa hawaasa obbolaa keessan naannoo sana jiru daawwadhaa ilaalaa jenna. Ulamaa'idhaafis waamicha goona, du'aataafis waamicha goona, meediyaadhaafis waamicha goona jechuudha. Maashaallah baarakallahu fiikum. Waan sagalee dhagahanii waan ijaan argan wayya jechuudha. Warri ulamaas dhagahanii, warri du'aataas dhagahanii, warri miidiyaalee dhageenye isinirraa fudhanne hawaasni Wallaggaa dhuguma haalli nageenyaa akkuma isaan jedhanii akkuma nuti as teenyee dhageenyu kanatti isaanis dhagahu jechuun miidiyatu hawaasa san miidiyaan miidhe malee yookaan immoo waan miidiyaa irratti hawaasa irraa haasa'uun miidhame malee yoo hawaasa san keessa galseenanii jedhanii akka miidiyaa irratti hawaasa irraa haasa'amu miti. Godina Wallaggaa keessa musliima hedduu jira. Haalli nageenyaa bakka tokko tokko yoo taate malee sunuu dhimma nageenyaa dhimma warraa qaban san yoo taate malee nageenyi nama dhuunfaa eegamaadha. Baankiidhaan du'aatonni miidiyaawwan inshaallah gama Wallaggaa akka ibaltan kana booda xiyyeeffannoon keessan Wallaggarra akka ta'u ahlal khayriiwwan Wallaggarra akka ta'u dhaamsa sagantaa siimboo kenna keessummaa guyyaa har'aati. Inshaallah sagantaan kenna siimboo keessummaa kenna guyyaa har'aa immoo gara xumuraatti deemu jira. Inshaallah itti aanaa kennarraa immoo dhaamsa dhumaa dhageeffannee sagantaa siimboo kenna dhaamsa dhumaa kennan kan goolabamu ta'a. Inshaallah bismillah ani ergaan isuma durataan keenya jedhan ta'e akkuma jirutti naaf hojiirra naaf oolu uummanni keenya illee nutti haa dammaqanii warri nurraa nu dagatan illee nutti haa dhufanii jecha Wallaggaan Wallaggaa keessattuu Wallagga lixaa uummata aqiidaa tokkooti. Aqiidaan akkas bukkee gortu illee hin jirtu. Uummatuma tawhiidaati jechuudha maashaallah. Uummata akkasii kana dagatamtee turte Rabbiin gadda ol baasee mul'ise kana uummata jaalalaa ta'uu isillee agartanii jirtanii. Bifa kamiin hamma isin danda'ametti isin warri miidiyaas jechuudha. Ergaa keenya kana akka nu qaqqabsiistan aara khayriin illee kan durii gadi ilaa yoo soraate haa laalu wannuma dhaabbatee jiru kana jabeessuuf bakkatti eeguun baay'ee nu barbaachisan jedha.
baay'ee guddaa galatoomaa isinin jechaa assalaamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi dhaamsa dhumaa isin irraallee. Wanta jechuu barbaadu keessatti du'aatota keenyaaf ulamaa'ii keenyaanii daawaan awlawiyyaata qaba. Eessatti irra yoo godhan bu'a qabeessa jijjiirama guddaa fida kan jedhamu. Akkuma kana hawaasa kamtu irra daawaa barbaada kan jedhamu ulamoonni keenya ni beekanii yaadachiisu malee gorsa miti. Kanaaf dhimma daawaa irratti Wallagga biyya daawaallee hin fudhataa, daawaallee hin taqabbalaa, jijjiirami guddaan illee ni dhufa. Kanaaf gara daawaatiin xiyyeeffannaa guddaan Wallaggatti kenname. Wallaggaa guutuu keessatti Shaambuu irrattis, Naqamtee irrattis jechuudha, Wallagga Bahaa irrattis, Qillee Wallaggaa irrattis. Ulamaa'iin keenya beektolii gurguddaa sheekolii akka jiran illee beeku akka Sheekh Abdulqaadir Abdallaa fa'aa akka Haaji Ibraahim Yuusuf fa'aa sheekotii gurguddaa biyya Arabaa dhaqanii Saa'udii irraa kirriija ta'anii dhufanii biyya keessatti bu'aa guddaa buusaa jiran, jijjiirama guddaa irra jiran ni beekanii. Kanaaf isaaniif humna ta'uudhaan xullaaba ilmii jirus bira dhaabbachuudhaan daawaa irratti gara Wallaggaa xiyyeeffannaa guddaa akka kennan warri du'aataa amaanaa guddaa isaaniin jenna jechuudha. Ergaan koo xumuraa kanuma baarakallahu fiikum. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu ulfaadhaa galatooma isinis waamicha keenya kabajanii asitti nu argamuudhaafi dhaamsa dhumaa anis isinirraa bakka bu'ee anis dhaamuu barbaadu takka warroonni sooshaal miidiyaa irra jirtan warroonni gama tiiktookiitiin gama feesbuukaatiin dhiibbaa uumuu dandeettan keessattuu ijoolleen godina Wallaggaa dhalattoonni godina sanii taatan hedduun keessan sooshaal miidiyaa irra hin jirtanii Muslima Wallaggaa mul'isuu keessatti ahlal khayrii gama Wallaggaa waamuu keessatti miidiyaa keessan fayyadamaan dhaamsa kiyya kadhumaati. Inshallah sagantaan siimboo keenya guyyaa har'aa sagantaan keessummaa kana fakkaata ture. Sagantaawwan siimboo keenya hafa waliin turtii gaarii isin jenna. Wassalaamu alaikum.